Maatewos boqonnaa 12. Yeroo sana Yesuus guyyaa Sanbataatti maasii qamadii tokko keessa darbe. Bartoonni isaa immoo beela'anii waan turaniif asheetii isaa ciranii nyaachuutti ka'an. Warri Fariisotaa yommuu kana argan Yesuusiin, "Bartoonni kee akka seeraatti Sanbataan gochuun kan hin taane gochaa jiru ilaali." Inni immoo deebisee, "Daawit namoota isaa wajjin yommuu beela'e waan godhe hin dubbifne moo isin? Inni mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalchaa isa Waaqayyoof dhiyaate nyaate. Isa nyaachuun luboota duwwaaf malee isaa fi warra isaa wajjin turaniif seeraan dhowwamaa ture. Yookiis luboonni guyyuma Sanbataatti mana qulqullummaa keessatti Sanbataa akka xureessan, yakka ta'ees akka isaanitti hin lakkaa'amin seera keessaa hin dubbifneere? Mana qulqullummaa irra kan caalu as akka jiru ani isinittan hima. Garuu inni, ani gara laafina malee aarsaan barbaada miti jedhe. Maal jechuu akka ta'e utuu hubattaniittu ta'e warra yakka hin qabnetti yakka hin murtan turtan. Ilmi namaa Sanbata irrattiyyuu gooftaadha isaaniin jedhe. Achiis darbee Yesuus mana sagadaa isaanii lixe. Kunoo namni harki isaa naafaa tokko achi ture. Yommus jarri ittiin isa hadheessuudhaaf, "Guyyaa Sanbataatti fayyisuun seeraa?" jedhanii isa gaafatan. Inni immoo, "Isin keessaa namni hoolaa tokko qabu, hoolaan isaas guyyaa Sanbataatti boolla keessatti yoo kufe qabee achi keessaa kan hin baafne eenyu inni? Egaa namni immoo hammam hoolaa irraa haa caalu ree? Kanaafis guyyaa Sanbataatti gaarii hojjechuun seera" isaaniin jedhe. Ergasii namichaan, "Harka kee diriirsi" jedhe. Namichis diriirse. Harki isaa deebi'ee akkuma isa kaanii fayyaa ta'e. Warri Fariisotaa garuu gadi ba'anii attamitti akka isa balleessan mari'achuutti ka'an. Yesuus kana baree achii sokke. Namoonni baay'eenis isa duukaa dhaqnaan warra dhukkubsatan hundumaa fayyise. Jarri immoo namootatti akka isan beeksifne cimsee isaan dhowwe. Kunis isa Isaayyaas raajichaan dubbatame raawwachuudhaaf ta'e. Innis, "Ilaa hojjetaa koo isa ani fo'adhe, isa jaallatamaa kan kootii, isa lubbuun koo itti gammade. Hafuura koo isarra nan bulcha. Inni saba hundumaaf firdii qajeelaa in labsa. Inni hin wacu hin caraanus, namni tokko illees karaa keessatti sagalee isaa hin dhaga'u. Firdiin qajeelaan akka mo'u hamma godhutti inni jajjabaa buruqfamaa hin cabsu. Fo'aa ibsaa isa seequs hin dhaamsu. Sabni hundinuu maqaa isaa hin abdatu." isa jedheedha. Yommus namicha hafuurri hamaan keessa jiru, iji isaa jaamaa, arrabni isaa didaa tokko gara Yesuusitti fidan. Inni immoo arrabni namichaa akka dubbatu, iji isaas akka argu godhee isa fayyise. Yommus namoonni hundinuu na'anii dinqifatanii, "Kun ilma Daawit ta'uu hin danda'u?" jedhan. Warri Fariisotaa yommuu kana dhaga'an garuu, "Namichi kun Bi'eelzebuul hangafa seexanootaa duwwaadhaan hafuurota hamoota baasa" jedhan. Yesuus immoo yaada isaanii beekee, "Biyya kamillee taanaan tokkummaan isaa yoo gargar cabe, mootummaan isaa dhaabatee hin turu. Mandarri tokko yookiis maatiin tokko ofii isaa irratti ka'ee yoo gargar cabe dhaabachuu hin danda'u. Seexannis seexana yoo baase ofii isaatii gargar in caba. Egaa mootummaan isaa attamitti dhaabachuu danda'a ree? Yoo ani humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baase, ijoolleen keessan immoo humna eenyuutiin isaan baasu? Kanaafis ijoollee dhumti keessan isinitti hin farachiisu. Ani garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamootaa kanan baasu erga ta'e, mootummaan Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Yookiis namicha jabaa sana duraan dursee yoo hidhe malee, attamitti namni mana nama jabaa tokko lixee mi'a isaa saamuu danda'a ree? Erga isa hidhee garuu dhuguma mana isaa akka jirutti saamuu hin danda'a. Eenyullee gara koo yoo ta'uu dhaabaate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne
in bittimsa. Kanaafis ani isinittan hima. Cubbuun kamillee arrabsoonis namootaaf ni dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ka'u garuu hin dhiifamu. Eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifama ni argata. Eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifama ni argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama hin argatu. Isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee, muka gaarii qabaadhaa, iji isaas gaariin ta'a. Yookiis immoo muka gadhee qabaadhaa, iji isaas gadheen ta'a. Mukti ija isaatiin ni beekama. Isin ijoollee marrataa ofii keessanii hamoota erga taatanii attamitti gaarii dubbachuu dandeessu? Waan garaa namaa keessa guute afaan dubbata. Namni gaariin gaarummaa garaasaa keessaa waan gaariin baasa. Namni hamaanis hammina garaa isaa keessaa waan hamaa ni baasa. Ani isinittan hima, namoonni dubbii yaada malee afaan isaanii keessaa ba'e hundumaatti gaafatamanii guyyaa firdiitti deebisuuf jiru. Dubbii kee hundumaan siifin faradama, dubbii kee hundumaanis sittin faradama jedhe. Yommus barsiisota seeraa fi Fariisota keessaa jarri tokko Yesuusiin, yaa barsiisaa, milikkita akka ati nu agarsiiftuu barbaanne jedhan. Inni garuu deebisee, dhaloonni hamaanii fi garagaggalaan milikkita in barbaada. Garuu milikkita Yoonaas raajichaa irraa kan hafe milikkinni tokko illee hin kennamuuf. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture, ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuuf jira. Namoonni Nanawwee guyyaa firdiitti dhaloota seenaa wajjin ka'anii ni dhiyaatu, ittis ni farachiisu. Isaanii lallaba Yoonaas dhaga'anii yaada garaa isaanii geddarataniiru. Amma garuu kunoo inni Yoonaas irra caalu as jira. Mootuun biyya gara mirgaa guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa kanaa wajjin kaatee ni mul'atti, ittis ni farachiifti. Isheen ogummaa Solomoon dhaggeeffachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo inni Solomoon irra caalu as jira jedhe. Yesuus, hafuurri hamaan nama keessaa yommuu ba'u iddoo itti aara galfatu barbaaduu fi lafa bishaan hin jirre keessa ni deddeebi'a. Garuu tokko illee hin argatu. Kana booddees mana koo isa ani keessaa ba'ettan deebi'ee gala jedha. Yommuu deebi'ee dhufus manichi duwwaa isaa haramee qopheeffamee ni argata. Ergasii dhaqee hafuurota 7 isa irra kan hammaatan of duukaa in fida. Isaanis manichatti galanii keessa taa'u. Jireenya namicha sanaa inni gara booddee isa duraa irra kan itti hammaatu ta'a. Kan dhaloota hamaa kanaas akkasuman ta'a jedhe. Utuu Yesuus namoota wajjin dubbachaa jiruu, kunoo haati isaa, obboloonni isaas isaa wajjin dubbachuu barbaadanii dhufanii alan dhaabbatu turani. Yommus namni tokko, ilaa, haati keef obboloonni kee ala dhaabatanii jiru, si wajjin dubbachuu barbaadus ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee namicha isatti himeen, haati koo eenyu? Obboloonni koos eenyu fa'i? jedhe. Harka isaas gara bartoota isaatiitti qabee, kunooti haati koo, obboloonni koos. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootis jedhe.